Maal balbala maa karaa nuti cufa balbala kun. Wayyo. Maal tu? Itti kitti. Oko. Wayyo. Ayyo. Kawanno saaki saanqafa galma dhugaa faayee sirfanii dhaga. Wayyo. Nagaa keessanii Nagaa isiniin miti daawwattootaan hin jedhe. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa galata Waaqaa. Isin miti daawwattootaan hin jechaadha. Hayyee akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa baay'atu. YouTube chaanaaliin keenya kun subscriberii namoota 10,000 seenuuf deema. Namoota qubaan lakkaa'aman qofatu hafa. Kanaafiyyuu gaafa inni subscriberii 10,000 guutu achumaan galatoomaa jechuudhaa fi sagantaa tokkoon yaadee hordoftoonni yookiin maatii YouTube kanaa kan taatanii gaaffii barbaadan akka gaafattan waa'ee koosa ta'uu koomentii tokko irratti immoo haadha warraa keessaa sirraan nuuf fidi kan jettan jirtu. Ishees waan gaafachuu barbaadan yoo jiraattan koomentii jalatti barreessaatii gaaffii kamiiniyyuu jireenya dhuunfaa ta'uu jireenya maatii ta'uu waan barbaachise banaadha jechuudha. Yeroo subscriberii 10,000 guunnu gaaffilee isin koomentii viidiyoo kanaa jalatti nu gaafattan hundumaaf immoo deebisaa qabadheen isinii dhiyaadhaa jechuudha. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa, galatooma. Nagaa galata Waaqaa. Isiniin miti daawwattootaan hin jedhe. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa galata Waaqaa. Isin miti daawwattootaan hin jechaadha. Kan ana cinatti argamu inni kun Amaanu'eel Taaffasaa Guutamaa jedhama. Inni sun immoo Nagaa gaafachuu obsinu. Inni sun immoo Eebbaa Dirribaa Turaan jedhama. Turaa jedhaman immoo. Maaliifan isaaniin qabadhee dhiyaadhe irraa maaliif akkan isin afeerin natti himame? Ibsa bal'aa fi ibsa beekumsaan guutame akka nuti saba kanaaf laannoo fituu viidiyoo kana nutti qabde. Ani waan hubadhee hubadheera. Baay'ee galatoom. Furtuun gara hiriyyummaa keessatti jaalala relationship jaalalaa keessatti wanti guddaan dhiirri gochuu qabu maalidha jettanii yaaddu? Kun baay'ee gaaffii gaariidha. Gaaffii haala yerootis. Durbaaf dhiirri jireenya hiriyyummaa shamarranii keessatti isa jalqabaa kan inni gochuu qabu maalidha? Hiriyyummaa dhaabuu qaba. Yes. Hiriyyummaa inti dhaabachuu qaba. Walumaan galasaa. Of course. Shallale jechuudha. Tole atoo eebbaan maal jettame akkamittiin durbi tokko moo maal gochuu qabdi isa jedhu irratti mee yaada obbolootaaf? Jaalallee jaalallee kan kooti jettee ofitti qabatteef kan kooti jireenya koof na baasa kan jettee ofitti qabatteef bilbila irraa kaasuu dhiisu akka inni ishee yaadee dhiphatutti teekstiidhaan anaafate har'a waliin taanu jireenyi keenya kana booda gargar ba'eera. Akka obboleessa koottan si ilaala. Akka obboleessa koottan si ilaala jedhanii barreessuufidhaan. Akka inni jaalala keessa hillim jedhee lixu gochuu waan jedhu ni gorsuu barbaada. Ofii keenya irratti hundaa'uudhaan. Kan isaa waan gaarii tokko fide. Yaada gaarii fide. Ijoolleen shamarranii. Wanti isin sirriitti baruu qabdanii gaafa dhiirri bilbiluu daftanii kaasna. Inni tokkoffaan kana daftanii kaasnaa gaafa jennu siyaasa diimiti. Guyyaa tokko calma laala. Lammaffaa laala. Inni surra deebi'ee bilbila. Sababiin isaa hojii qabu dhiirri siyaasa. Hojiin qabu dhiirri siyaasa. Maal hojjeta taa'ee yeroonni ollaani barreessu hin deebisina. Bareedduu koo maaliif na cufte? Sagalee kee yaadee jedhamti? No. Irraan kaasite. Hin soba. Hin soba. Maaliif soba beektaate? Yeroo baay'ee namoonni maal jedhu sitti fakkaate abboonni keenya. Hoolaan bineensa miti. Hoolaan bineelda manaati. Harka walitti rukutaa fi. Hoolaan bineensa miti. Beekumsa guddaan argadde. Baay'ee ammayyuu beekaa qabnudha nuti. Beekaa qabnu kunuunfachuu qabna ija keenya. Beekaa nuu wallaalota gidduutti. Erga inni waan tokko ta'e bo'oon nu barbaachisu nama beekumsa amma kana qabu. Hoolaaf bineensa nama gargar baasee beeku kana kabajuun nurra jiraata kun. Aizo. Abshir. Kana caalaan boo'ini qaba. Kana caalaan gadi. Maali? Amma kana hin darbaa. Hin darba hundumtu. Kana irratti hundaa'uudhaan ijoolleen durbaa hundumtu wanti nun akka gorsaatti isin ilaanne kana
nurratti hin raawwatin. Sooma. Baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja. An garuu isiniin Baay'een isin kabaja. Dhugaadha baay'een isin jaalladha. Akka isin hin jaallanne. fayyaadha akkam nagaadha eenyudha? Iddoo jedhama. Galataa Ijaara. Ijaaraa jedhama. The director of Coffee. Dudduuba immoo nama biraatu jira keessummaa jira. Welcome. Amma sirna simannaa itti gaafatamaa dhimma misooma magaalaa fi construction. Magaalaa Sayyoonole. Magaalaa Sayyoonole. Dudduubas nama biraa jira. Dudduubas giifti duree isaatu jira. Isheen immoo mana barumsaa ijaarsisuudhaaf dalagatti. Baay'ee balbala baay'ee karaa nuti cufa balbala kun. Wayyo. Haala ta'u. Itti. Oko. Wayyo. Ayyuma. Suma. Eeyyee akkami? Hawwannoo saaqi isaan qafaa galma dhugaa faayidee sirbisanii miteetiya. Eeyyee. Wayyoo takkatti si jaaladhu tokko. Si yoo ta'e balbalaa miti maali karaa miti ganna beekte huccuu yaale. Wayyoo siima. Ayyuma jirta. Jirta. Baay'ee si beekaa si jaaladha. Akkamirraa na beektaa noo. Oromoo ta'uu kee hin beekan ga'u. Oromoo ta'u haadhati naa jiraadhu. Xiqqoolatu na beeka malee jechuudha nama naannoo keenya. Nama beekama gara fuulduraatti. Jabaadha. Nama beekama. Gaa. Siya. Qabanqee moo qabanqee haa. Maal gochaa jirta deemu? Gaa maal jedhu? Oromoo fi Finfinnee. Oromoo fi Finfinnee mata duree jedhu qaba. Waa'ee keenya jechuudha. Eeyyee. Waa'ee keenya. Eeyyee. Waa'ee naa. Eeyyee. Naannoo kana jiraatta? Jiraattayi. Amma eenyutu jiraadha. Duriyyuu kanaan jiru amma eenyutu jira. Amma waggaa kanatti na argitu waan akka. Wanta nan ta'e moo? Siya. Amma eenyutu hin argadha amma osoo baala argadhee. Wanti biseefa? Dubbisuu dandeessaa siif laaddu? Garaa dubbina. Maa jechuun? Ammas jaalladha akka isin jibbire itti. Waan dubbisa baay'een dubbisa. Maal dubbista? Kan biraan bitadha rakkoon qabu. Rabbeen. Namni qabaan bira. Rabbeen. Beeka kan? Kunooti. Fuulduree? Hagalite? Haadhati. Amadii nama. Sirriitti dubbisi. Haadhati. Ati moo? Jabaadhu sirriitti dubbisi. Nan dubbisa. Akkanumatti mootii ta'e jiraadhu. Naa jiraadhu. Ayyaana Oromoo si wajjin haa ta'u. Rabbi asiima. Nan deema nan dubbisa. Hiriyoottan kiyya baay'ee jaalatu. Garuu argaddee yeroo jiru namoota namanu. Akka inni bootoo si wajjin hin taane immoo bilbila hin qabu. Mee gaafa bilbila bitadhee si bira dhufee taasirraa fudhaa. Bilbiluma keetii footoo kaanu. Hin danda'amu. Rabbeen. Kottuun kaana. Rabbeen. Dhugaa. Kamadina. Haadhati. Gitti. Siya. Oolwe. Amaarraan oolu. Ammas. Haadhati. Oromoo Finfinnee. Naan dubbisa sirriitti. Sirriitti. Jedhikaa. Fayyaa naaf. Jedhiyaa. Tole. Waa'ee kamadina.